ما أرجع شيء لما بيدا أما لا لي وبدي أجي أقولني أما أيدي في بريس رامرو من جرامي أتجي وابا اسم رامرو يوك تبي بس قال إبى بس أدي سيب قرأت من ذاك تراجع لا بدريكما في لبس الدزي في نانتات جيتوا ميك من ذاك رابطة أبتان بدري أبتان دي بطور بجتي وني أمو ساعة قرآن دلايدين وغنم كما في لبتوكو yoo hafteen qabaatiin kumaaf dhibbi lamaan arganna boonasii wayii. Kumaaf dhibba tokko sanaa jedhu atama kana keessa kan bittaa kan ayidii kan masruufa baastee meeqa akka tisee godhate ji'a. Birriin ati qablan qaba jettu harkarratti kan keessaa baastee. Bakka keessaa baasee birrii kuma hin kaa'adha bakka. Ergitanyaan kuma sa'aatiin qabattaa ji'a. Dhibba takka bichaa baastaa. Nyaanni shariikaadha. Nyaanni sharikaadha. Algaan illee achuma nyaanni sharikaadha birrii dhibbaan irraa murata. Kanaaf kumaaf dhibba takka kumaaf dhibba lama imaluu geessi. Kanaaf kuma takkiitii sana tamma qabadhu maan jettu anumsi jedhe. Egaa kana ta'u ta'e hojiin isii biyyisuus danda'a. Hundatti immoo hojiin aarsaa nama kaffalchiisa. Waggaa lamaan tana kuma kana qabadhu anuma siin jedhe. Gadi jedhe hojjetu fiqil kontiraata kee saniin gadi odoo akkuma jedhe ID kee nama amanamaadhaan nama dafee si hojjetee harkatti sitti kennu. Shirikaa immoo bor wanjal moo itti hojjetee cufame. Amma bar ID si baasanii fi miti. Shirikaan ID si bar odoo wanjal hojjetee biyyi kun mootummaan si irratti cufa bar. Ati maal taate jechuudha saniin booda expired taate jechuudha. Si galee oduu fixatanii iyyuu kontiraata kee. Kanaafuu shirkoota dhaabbataa shirkoota tajaajila waggaa meeqa qaban fi shirkoota mirga dhala namaatiif illee dhaabbata. Siigalee jiraa miti oduu rakkinni tokko sirra ga'ee tagaaffatu daratee siin akka isa laalitu shirkaa akkasii jiran yoo beekte namoota sirriitti dhiyaatu shirkaa jechuun nama keenya ijoolluma teenya siigalee itti dhiyaatu jalatti kafiila siyaa ta'anii achitti ayidii hojjechiifadhu saniin booda maala si gorsa sitti fakkaata. Hojii qalalli sitti jiru. Hojii fakkeenyaaf amma overtime qabu sa'a 8 hojjettee sa'a 8 booda immoo makiinaalee siigalee sa'a 8 hojjettee sa'a 8 booda makiinaalee ji'a birrii makiinaatti leenji ofirraa ofitte kan ayidii ofitte achumaan immoo quba iseentee kan giraama 10-15 wa'ii konkolaataa yoo bitatte atuun sarbiizii atuun qabamu. Waggaa lamaan tana garuu siistama kana keessa galuudhaaf birriis qabaachuu qabda jabeettees hojjechuu qabda. Siigalee naagalesh galata guddaa qabdu wallah. Hundi keenya amma ani ijoolleen keenya jirti amma ijoolleen biyyarraa daaratti finnee asumatti ayidii ani ijoollee baay'ee dhiira ayidiidhaaf finna. Maal godha beektaa ijoollee keenya amma ayidiidhaaf finnee qaxxataa karma leenjii bakkeen akka ninaaf akka isaan leenjii uqubii seennaaf konkolaataa bichisiinaaf ayidiidhaan dhufu isaan achumaa dhufan birrii ayidii asitti kaffalatanii qaban achumaa fixanii dhufu wanna ta'edha. Siigalee as dhufna haga ayidii isaanii fudhatanitti qal'anne nyaanni nu biraa amanne algaan wanni hundi isaanii nu bira annoo jedhe. Saniin booda konkolaatas kan leenjisu ijoollee teenya jirti. Seeruma biyya kana manjaa fi qaaliif qormaataaf deemu malee ijoollee teenya si leenjisu. Saniin booda ushuma jedhanii rakkina tokko malee hojii keessa hoo galan rabbi kan beeku kadiiri keenya qalaata shi nutti ta'achaas deebi'anii. In argine kaa makaraa agarre kaa siigalee. Rakkina agarre gadi jedhanii dadhabbii agarre garuu warri dadhabbii arge warri gadi jedhee xiqqoo qormaata arge eessaa akka ka'e wanda beekuuf kan የተሻለ ስፍራ ጋር ተገሞ ረብቲ ሳት ላይ ገለቴፈታ ነሞ ኦልማ ከነ ኦለ ፍቴ ገለቴፈታ ሲገለ ከናፍ ወጀት ሚ ኡጋለም አምጎ ተጋሪ ወርታ ኤገኛንስ ዋኑ ሽርካ ራታ አልহামዱሊላህ ኩመቶ ኢራ ቀባት ጀቹ ጋሪ ጆሊ ባ እንዲ በተር በሰደጅ ወነ ነገ ይደፈን አቲ ኩመቶ ኮሴ ቡዳቴቹ namni yoo hafe amma fakkeenyaaf yoo hafanii jiran akkuma jettee 700 kana kaa'ata jedhe. Amma isa kana fumu eenyu yoo rekonistiraashin hin hojjetamu turbii guutuun hojjetu dhukkuba ilma namaatu hojii humnaa hojjetu aduu keessa isa nama ji'a guutuun hojjetan sirii galee. Namni yoo nafin ima argatan tana ima argatan yoo nafin tana ima argatanii. Inshaallah na kanaafuu ati iddoo hojii maal dhaqee? Hojiin ulfaataadha hojii sitti inni mudhiisi rabbi jedhi nan gaafa. Maal qopheessa? Ferro baanna kuno dildil ferro baanna. Hojii construction. Dildila karaa jechuun. Amma deeggarda aduu eerpoortii nama deebisan ijoollee ishaatti nu galanii turan beekta ijoolleen dhiiraa moolii keessa qaxarsite ittuma inni finne moolii keessa hojjettu moolii keessa hojii sun hojjettanii
konkolaataa irraa meeshaa bu'uu kaartoonoonni jiranii iddoo astakaakkalu aayidii isaa baasneen kennineef hojii moolii san mindaa kumaaf 500 galchine. Algaa moolii baay'ee. Kuma 500 jechuun bareedaati. Wallaahi namni rabbiin yoo tuttuqeetumaan namni safee malee kuma 500 jechuun 500 fixee kuma yoo kaate kalaasi. Ayidiidhaan dhufe sii jedhame ayidii qaba. Sii galee hojii ayidiitiin malee bara shirkaa jalaalii nu ijoolleen nufi shirkaadhaan nufi nu ayidiidhaaf kenna. Achi kuma 400 isaa minaa kaffalatee dhufa as geenye kan guddate guyyaa 10 keessatti ayidii isaa kennina. Kanaafuu ayidii isaatiin hojjetaa jechuudha. Kan kabila irraa ta'u hin jiru. Kan biriin mindaa isaatirraa jalaa muramu hin jiru. Sii galee. Ishiin bas wannuun hin danda'a. Mooliin hin danda'a. Nyaata immoo ijoolleen teenya achi keessa nama 8 jiru. Rabbi kan beeku jaati diraam 50 baasa waliin awwaatanii ta'u. Sii galee. Heer godhanii wanti hin danda'u jedhe. Hin hojjedhu kun hin ulfaataa jedhe odoo ala bahee arge. Hin hojjedhu jedhe. Kana dhafani ijoolleen teenya rakkina yoo argite xiqqoo rakkina wayyaa. Anamma rakkina xiqqoollee ta'u argee jira giseen Dubaay kana seenu. Garuu rakkinni kaleechaa sun haadha akkan gadi jedhee hojjetu na taasisii galee akkan kana yaa rabbi narratti raafadhu. Akka amma jiru kana irratti raafadhu akkan jedhu na taasisee jecha hojii. Akkuma waa baay'ee carraa baay'ee qaba. Namni biyyattuu rakkatu malee namni wayitti hin bahu. Baadhiisi. Batika anamma kootu biiroo hojjedhu kootu kun akkasi amma biiroo qirancaatiin ajimaan qabna alaayin keessaa qabna shirikaa konkolaataa qabna shirikaa kaarboo qabna kootu tokko hojjedhu nan dida maaliif amma bootaa gaariin jira natti fakkaata bakka dhamma jiru kun rabbi dadhabbii fi isa duraan ammaan olisanii bakka naa jijjiiree jira sii galee jira miti amma achi na kobatiin waan naan jedhe natti fakkaata yoo waan biraasitti dhufte yoo nakkumatti illee rabbi siin dhaga'u sifaan qeebalu waan jedhu natti fakkaata noo ijoolleen biraata bakka sammuu isa bakka kiyyeessan. Lamin iddoon amma jiru kun iddoo rabbillee itti galateeffatu iddoon boqonnaallee itti qabu iddoodhaan bakka alhamdulillah wanni argaa hundatti kan gammadu jedhee ofamanii maaliif kan kalee keessa darbisan akka yaadadhu kanarraa kun immoo kan shaalee ta'ee na argame sii galee garuu namni rakkina argine mukaan kootu bootaa akkanaa gadi sii jedhani boolla seen iddoo sii jedhani isa gaarii gattee kan boollaa san filatti sii galee buleecha kun. Dhugaa. Kana dhabamu mucaan kun konistiraakshiniin agarre mindaa kuma tokkoof 500 jennee biyya baafinne hin hojjetu jennaa rabbi kan beeku waan jedhan beektaa obboleewwan kiyya tikeetti muraa galchaa jedhe rabbi tikeetti muraa galchaa waan sanarraa eegamu gootan hojii isaa waadaa galtanii isuma san fiddanii galchitanii jirtu mindaa jettanii kumaaf 500 ayidii isaa hojjettee kennitanii fi jirtu maal tafere maal goonare hojiin hin ulfaatu. Maqaa nama balleessuu biyya galchuu caala. Galchaa hin jedhe dhugaan ijoollee meeqa galchinee jirra kadii rabbi kan nutti dhibu. Ijoollee meeqa maallaqa keenya murree galchina jira ijoollee meeqa lame bakka nan galoo jira akka tikeetti isaanii murre as keessatti illee fidanii nagatanii qaramaa keessa seenee midirashuu akka hin jenne biyyarraa fidnee biyyatti isaan deemsu. Kanaafuu ani buleecha koo hojiirra hojjettu hojiin yeroo badan baaqaalla. Kun ba'aatu mo'ota argaa jirra akka itti ijoolleen keenya jirtu. Rabbi duraan kadir koronaa dura an Dubaay kana keessa nama dhugaa 10 ol jedhe dhaggeeffadhe. Duraan koronaa dura karaa irratti namni nu arginu Paakistaanii, Bangaalii, Hindiidha kan nu arginu. Buluushii jedhamu tokko jira. Sii galee isaan hamtuu baatanii asfaaltii daarirra kan maza'aa hojjetan kan gibbii arbaa dhufanii qaragadhee qara. Abadanuma an Itoophiyuma indoo mazraa fi qansiraa fi dhuftee gibbii arbaa qaraddu agarre. Arabni dirasii nu nagaafatu Itoophiyaan nama barateen jedhaan diratii kun dhufe. Itoophiyaa Shaarjaa Ajimaan kan akka Dubaay kana godhatanii bar isaan Itoophiyaan mana reestooraantiitti argitu ijoolleen Itoophiyaa suuqii irratti argitu ijoollee Itoophiyaa manjaa fi qaadii shifirnaa irratti argitu malee hojii kanaan hojjetan hin jedhan. Itoophiyaa Ramazraa kan jedhamu iyyuu baay'een kan wanni rabbi afaan keenya guddee dubbanna ture duraan irratti. Har'a hoo moolii dhaqe waree afaan qaadaa Itoophiyaa sadarkaa akkana keessa godhatanii ijoollee akkatti garaa si nyaata afaan keetiin yoo nagaa siin jedhan Yesuus jedhamu. Yoo asfaaltii irratti mataa irratti waa maratanii kan argitu Itoophiyaawii keenya iddoo baasii iddoo kun baasii walgahii tokkotti iddoo namni baay'ee tokkotti kan argitu ijoollee ta'e itti siin danda'u laphee siin danda'u jechuudha. Wallaan hin ulfaata waan saniin ulfaata jedhe obsa barbaachifti malee hin ulfaata mimi wallaahi dhugaadha hin ulfaata. Amma fakkeenyaaf jedhi jechuu amma warri hindii kun jechuun nuyi amma sharii kan ta'en tuutti afaan arabaa takka kalaamu wagara itti galchan hin beektu afaan arabii jechuun. Beekan isaan odoo waggaa 20 biyya kana keessa ta'anii arabinyaa isaanii inaasaan arabinyaa lamin wal fidu kaasaan akka keenya kanaa miti bara.
Bengali tokko biratti Bengali shan argita bara. Afaan misaatiin inni olmatti dhumale. Kalaas bakka injiraarri Bengali afaan hindi arbaabni silaasa dhiiduu qabalu afaan hindi ammallee deebee foormaanni afaan hindi bakka nuyyuu haga sanuu waan gara jiru biyya hambaa deemneef hagana wannaa taane malee wanni nu ajjeeseetiin osoo rakkoon tokkollee nu raga'eetiin bakka dalagaa kanatti hin mormanna osoo jenne afaan hindiiti afaan kan akkasittuu wanni rabbi rahmata nu godhe waliin hagana nu bulche nu afaan arabii haasofne jedhe afaan hindi haasofte amma maal gooti yoo akiinaa wallollee jenne ijoollee afaan hindi qara'ay keessa tuutee baratte kan argitee namni maamila qabaa mitire jararra silkii hiitee rakkoon jara dhibee maaltu jara dhibee jettee jarri nu gaafatti afaan maa walii galuu dadhabne malee afaan kana malee amma Itoophiyaan deemna akkasitti namni biyyaa bahee maalii jedhee karakkatee jedhu hin jiru. Keessattuu Itoophiyaan kuufeetumaani malee wallaahi dhuguma rabbiitiin namni akka jaraa kana beela'ee rakkatee asii biyyachitti qarqaaree asii biyya wala fudhate hin jiru. Itoophiyaan kuma dhibba afurii shantama kaffalee kun lafa gurguree bee as dhufee lafa bitachuuf yaada rakkisee ta'aa agarsiisu. Achi lafa gurguree ittiin dhufeeti as dhufee immoo abbaan koo koleechi goroobii bakka inni jira tokko lafa naa bitee yoo jedhee mi'eessira lafa keessa kan inni nagaa baajaajii gurguree dhufee baajaajii bitadhee taa'ee yaada koleechi kan akka ijoollee keenya qofni jira gini. Sammuutu hanqinna qaba wallaahi dhugaasii ceena wallaahi hanqinna maali jedhe namni kara jiruu biyya hambaa tana gaarii wayii argate. Namni lafa gurguree dhufee as dhufee amma maal yaada bakka magaalaa tokkorraa lafa. Obboleechi kophee kanatti gurgurtee dhuftee lafa bara. Ijoollee dubartii bara gaafa biyyarraa baatu lafa gurgurtee kenniidha. Yookaan dhirsi yookaan abbaan yookaan obboleechi amma carroota ammaa kana laalina kan obboleetti biyya arabaa hangafa dhuftee qusuuf hedduu kana laalina. Kan adaadan dhuftee namni wannoo godhee hojjadhee si kaffala hiriyoonni akkaataa wal beekan akkaataa naannootti wal fidan kana laalina. Gizee nu dura biyyarraa baanu yoo rabbi natti ragaa dubartii lafa gurgurattee biyyarraa baatee jirtu. Yoo akkam abbaan gurguree fi qaxxeetu isheen jedhatti jedhamatti deebistee kan abbaa san qotii yoo gurguree erga malee. Dhirsallee yoo ta'u waan qabattu gurgurfatee qasiraatti hojjetatee olitti qabate yookiin duumee ji'a sadii jedhan tokko jira dur yaadattu. Dhufanii biiroodhaan eegaas dhufanii ji'a sadii hojjetanii ofirraa kaffalu mindaa sadhaan kan warra biiroo jedhanii san. Ati jiini sadii birrii meeqa dhufee waan irraa beektu tokko qabu. Laala subhaana Allah. Amma bar biyya Arabaa jechuun ani rabbi natti ragaadha jedhee kadir. Iddoo riskii namaa keessa seentinaan hin jedhin malee miidiyaa kanarraa ji'aan too dadhabaan ture. Yaa rabbi anumti kophaa tokkicha dhaqeetuma noomoor jedhu laataan baasii afoo dhaabbadhee tooyi. Bakka sirri akkaataa ijoolleen teenya biyya Dubaay dhuftu kun sirrii miti akka nurraa cufamu akka nurraa dhaabbatu mootummaan nun dhaga'u naman jechaa ture keessa adabneen ana kasi garamu miidiyaa kanarra. Ana ture kan asirraa iyyaatu. Kokkuma kiyyan deemeen baasii afoo dhaabbadhee too jedhe bakka seerri ammatti dhufanii uummanni keenya ijoolleen teenya asitti ittiin miidhamu. Eenyuun akka dhufan hin beekan, shirikaa isaan hin beekan, daldalaa isaan hin beekan, fufaa gurguramu. Baaraa akka Ila mimi dhugaa keeti gaafa birri achi qabsiisee dhufu siima. Maan naan jedhan beeyta. Wallaahi rabbiin kunoo biyya kiyyan nan deebisin. Mindaan ati argattu kaashiin kee birri 200 naan jedhan. Kaashiin. Oboltaamii. Itoophiyaa kan biraa kan asiisitti taasa'u kan biraa kan asiitti si kennan kan biraa kan asiisi galchoo hojii kan biraa beektu duute subhaana Allah amma jechan ani ji'a torbaan dura jedhe haadha imbaasii fi eerpoortiin alhamdulillah rabbil alamin hojiirra nu oolche maal jedha ka eenyuyyuun tokko jedhe dhiiras ta'e dubartii kafiila kan ka'e biiroo kan ka'e eejensii ittiin dhufte odoon beekamiin wanni dirree xayyaaraa keessa ati dabartuun jiru jedhee alhamdulillah. Alhamdulillah wallahi nagaatti kunoo hafuura baafanne. As dhufte eenyu si fide silkii abaluuti Itoophiyaarraa kana jedha kana sagalee isaan qaba ragaadha yellab eejentii kee galmeessisiiste baata biyyarra maabaraawii baratte waraqata mawucaa qabatte imbaasii eejentii yookiin qoonsilaan si fide sun dallaala kee beekte biiroo maqaa dallaala keeti. Odoo rakkinni tokko sirra ga'e mootummaa si anna qasi'een hin jiru amma karratti cufee jira alhamdulillah amma mataa irratti simbaatti warra as keessa jirtu dallaaluun Dubaay roomaantu sinitti hin jiru amma